jara kana hunda law gargaasa cimaa harkatti gara diplomaasiidhaatiin ibn gara meeshaatiin fi gara hundaanuu jechuudha yoo ammoo Itoophiyaan fi khajal qabdu taate USAnis akkuma Saudiidhaatii fi United Arab Emirates jarana lola dhaaba sovereignty Eritreadha haa kabajamu lolli kun dhaabbachuu qaba jettee diplomatic pressure walirra keessiif ammoo window gabaabduu takka Itoophiyaadhaaf ni dhiifti akkuma lola beetee gaafa wayyaanee san Trump bar waadhiisee fi ture jechuudha akka beetee inni maal jettaniin yo quick victory Itoopiyaan godhachuu dandeessu taate chance numa kana baatii takkaafelamu afaaniin tuwayyaati irraa dubbatanii lolli kun ammoo yoo qabeetee dabaachaa civilian casualties guddataa kan dhufu taate jeequmsa naannoo beetee gaafa Afrikaa kana waan hedduu feeneef daftee yoo abiyyiin beetee lola lafarra shorreessu taate decisive victory ingasifne taate American diplomatically isaan lachuutu pressure irra keesi ammoo Isaayyaas Afwerqiidha akkuma lola ammaan dura Hawayyaan Itoophiyaa wajjin godhe sanitti sammooda gaa sanction jabaa isa afataa jechuudha China fi Russian ogaanne China fi Russian Russia maybe Ethiopia hakat qishoo tokko gargaaru isini mala China ammoo avoid ni gooti ammoo isinis akkuma USA daati fi Saudiitti gara araaraa kanarratti dubbachuun isini mala kunis gaa waa'ee geopolitics daati jara daga akkanatti siyaasa beekuntu wali isa nu gargaartuuf maali eenyu isa dhaabbatallee walii galatti beetee akka hubannu nu gooti jechuudha Ethiopian waraana 200 raayilaa haga 250 qabdi aktiiva Eritrea tora 250 qabdi aktiiva reserve amma gudda qabdi reserve dhaan Ethiopia caalti wanni internal amma ga factorota bira factorota shantu jira ammas khabeete military readiness and balance of power ralala gara beete troop size ti waraanota beete amma leenjifata jiru kana wajjogaa fudhanne basically safely yetu yande Ethiopian tora khuma dibalama Eritreanis tormasani kariyaatu qabdi amma reserve gudda qabdi kha Ethiopian qabne internal stability yogaa fudhanne mootummaan Itoophiyaa dhukkubni isaanii bikka sadiin waxxaramaa jirti akka beetee alollo amma beetee hasbi sibiila ulfaatu tokko miila bitarratti woboo hidhaniiti miila mirgarratti faannoo hidhanii jiranii jechuudha so kana harkisaa beetee wayyaaneenis yoo irratti kadabalamtu taate ga wanumman isi miidhu taa'u fi disadvantage Itoophiyaa guddaan maal yogaa inni mootummaa tana internal stability fi qabaachuu dhabuusiti ammoo Eritrean advantage ni isi biyya mormituun injirre bilisa baasaan injirre waraanni jiru homa Isaayyaasii jechuudha so if duuba waan sodaatu qabu yogaa generaloonni itti fincilan malee even generaloonni illee waan isatti fincilan hin qabani jechuudha do very nationalistic la jarri uga Ethiopia fi Eritrea taate most likely they will be loyal so ammo Ethiopian rako khaysayoni kanitaate rako khabira ammo ga air force fi drone da uga fudenne Ethiopian su 27 fi TB2 drone fi even UAV ka Israel la fudate ati totally gara wanni dati gara air force dati Ethiopia fi Eritrea walitu daadda miti jechuudha khara geographic position uga fudenne advantage Ethiopian qabdu mali lafasi ballo advantage ni Eritrean qabdu ammo gaara gurguddaa qabdi akka dawti itti fayyadamuu dandeessu ammoo lafti si xiqqoodha
lafti sii xiqqoodha yoo gaarran kanatti gaa aarsaa guddaa kafaltee gaarran kana bira kutte asmaraa qabachuun easy asmaraa qabachuun easy dha boordara raba kiiloomeetira 145 jechuudha Finfinneen gaa kiiloomeetira almost I don't know tora 500 ni ta'a jechuudha so irraa fagoo asmaraa dhaqu turre easy so advantage ni Selama capital city Maqalee taate Katobiyaadha lolli kunu very short taate per advantage lose gooti amma Finfinneen haga sagarraa fagaachuun mootummaan hafuura qabaa jechuudha tinfaashii qaba itti ol erguutti damaaliif waan center security isaa ta'uuf Eritreaan achirraa xayyaara fiddeellee Itoophiyaa Finfinnee dhawtii no taraa tana wanni Eritrea Air Force isii disadvantage godhu keessaa Tigraayuu keessii ta'uudha jechuudha. Tigraayuu xiyyaa jettee waan yaadduuf makalaakaa waan Tigraay keessa hin jirreef maal dhawaa jechuudha. Yoo ka'eetu uummata Tigraay dhawajuu taate uummatuma Tigraayuu fitti kaasee jechuudha. Lola beektee ammaan durattuu Addigiraatumaa fi Shiree fi naannoo kana beektee boordara gubbaa janitti dhufee iskuula fa'aa dha'ee deemaa jechuudha. Xayyaarri Eritreadhaa sanuu xayyaara dulloome. Wanuma isa faayidaan qabu wanni xayyaarri because lafti beektee kubbaa Tigraay keessa taphachuu dhabu. Eritrea yoo beektee disadvantage godhuu barbaadde Tigraay lamaan dhabdu ammas teessanii ammas harka Abiyyiidhaan jirtu harka mootummaa Itoophiyaadhaan jirtu kanaafuu Tigraay keessatti loluu dhabu. Taaseen dhufanis harkisanii fidu. خلا عفر خيسة في خلا والله خيسة قفدو لكم أتبيتي أسمر الرئيسة فجيسيتين مقال الرئيسة فجيسيتيني بيتي دي بيتي أدبو دنديس الفورسي نساء والله خيسة رفيد أو نندو نون قبوة شوية تيار هبالا ما صديق أبا بيتي بكدقيقة شريط دي والديو فالعمالي خيسة تكسي سيني falmatusani ittin qabu jechuudha so khabira ammas gara moraalaaf disciplina ugaa fudhanne gara disciplinaatiif moraalaan Eritreatu caalaa jechuudha Eritreatu caalaa keessaa disciplina ugaa daga ajajaa hoggansaa fudhachuudhaan Itoophiyaadhaa immoo very fragmented rakkinni waraanni Itoophiyaadhaa as keessa fiifu hoggansi beet hoggansa wal dhaga'u miti jechuudha jeneraaloonni Oromoo fi Amaaraa fi tenshinaa jira jechuudha wal amanuu dhabuun si jirti odoo beektee lola keessattuu fiifu wal loluun sima jirti jechuudha so keessa isaa tolfachuu qabdi mootummaan Itoophiyaadhaa waraana isii keessa tolfachuu rakkoo beektee keessaa at least waraana bilisummaa Oromoo wajji qabdu fixachuu Haye qabxiilee gaa hedduudha kaafne jechuudha qabxii hedduudha kaafne Eritreadhaa bal'inaan laallee kun gaa hedduu Oromoodhaan nu fayyadana fakkaata jechuudha dhiiroo akkana bal'ifnee waa laaluun tuni dubbii kharab deemtii yoo lolli kunu bara odoon kaane oradiif dura kaayaa jirra jechuudha maybe wanni takkitti nu hafte lolli lafarratti yoo jalqabe eesaan dhufuu malaa kajuu sani maybe inspector Samuel Faayamne lafarrattis yoo lolli ka jalqabu taate eessa faan dhufaniidha gaa nuti beetee akka hayyatti at least wanummaan jechuun jiru hara fareeduu Eritreaan haa dhuftu Eritrea duraa siqanii aarsaa kafaluu dhabu Tigraay keessatti Humaraa keessatti aarsaa kafaluu dhabu konseptii beetee territorial integrity jettee waraana keenya nyaachisuun qabdu irraas baatee haaseenu akka gaariitti haaseenu jechuudha toftaa akkama Yahudaan Masirratti fayyadamu Yahudaan ni bantee fi ni neeyxee duubaa dhuftee aaran sharoon cufee jechuudha duubaa cufteeti akkasitti gaa nama miliyoona meeqa beektee harka kannisiifteedha so harkisanii yoo halufan taate harkisanii naqu
Jarwaasiku itti waan qurabu hagulufaa dhufanii jechuudha. Because deemtee international heerii numa baasaa jechuudha. Haga fadhannuu haaseenanii yoo gara ceasefire dhufteesi keessaa elitiraa fi lola jalqabdee ati duraasiitee haa dhuftu isiini. Haa dhuftu itti cuftee bakka irraatti cufuu qabsatti yoo cuftee Tigiraa keessa lootee seente egaa addunyaa irratti exposed godhaaf deemti jechuudha. I think hagani nagaana fakkaata. Maybe boru me khatigra takashu qofana dubbachuu fadha. Elitiraa lola jalqabdii yoo khalaan jettan taate. I think yeroo ammaa tana keessatti Elitiraan ifi dolo jalqabdee international isolation san keessa seenuun feetu yeroo ammaa tana keessatti. Ammoo yoo beeytee Tigraay fi Goblaan lamaan isiisan Goblaan beekadhu Shaabiyaa Finfinnee fiduu ta'u wingii faanoodhaatii fi wingii beeytee TPLF jechuudha. Jarri lamaan kun yoo muratanii haas qaceelan taate Elitiriyaan beeytee bifa mul'anneen amagaa lola proxyidhaa kajuusanii harka dhibbarraa 70 sanifirraa eeggachuu nu barbaachisa. Yeroo ammaa tana keessatti Pretooriyaan Itoophiyaa irra sarvu godhu jira jechuudha wayyaan irra. Maaliif hoggaa jennee wayyaaneen Pretooriyaa keessatti hidhamtee jirti. International protection amma qabdu kana lose godhuun feetu jechuudha. Waan lose godhuun feeneef hedduu daftee wanni keessa seenuun feetu lollo ifi jalqabuun fadhanii jechuudha isinis. Keessaahu wanni guddoon maybe baru bal'ina irraa haasa'uu ta'inyu keessa dynamicsiin Tigraay Itoophiyaa harkisu jira. Ammoo diduu qabdiidha amma. Yoo beektee Itoophiyaan diduu baattee seentu taate xiqqishoo you never know jechuudha 50-50. Irra guddaa wayyaanee waraana Itoophiyaan sodaattu beekadha. Waraana Itoophiyaa yoo kadhufu taate uummanni hojii kaaf Elitiraanis wanni isiin feesisanii. Elitiraan Abiyyi harkifteeti TPLF waliin jirtee neeyxee isiinuu TPLF fakkaatee dha'uu barbaatti. Kanaaf qorichi beeytee TPLFidha PP miti. Qorichi TPLFidha TPLFidha eenyoo jennee Geetaachoodha. Warra amma TDFidha hagaara jiru kana jarra fi yomma isaanu fi bikka sadi jiranii aangoo gubbaa jira Taaddasaa Warradaa guruupii takka walakkaatana taa'u jirti. Gamanaan ammaas warra Geetaachoodhaatii fi Tsaadiqaanii fi Haile Sillaasee Gabra Sillaasee tokko jira. Gamanaanis eenyettaniin Dabratsiyoon jira. So dynamicsi sadeen kana akkasuma waliin dhiisaniituma alaabeetee shoora keetabachuu. Shaabiyaanis gargaaruu jirti warra Dabratsiyoon. Abiinis warra TDF kana hidhachiisee gargaaruudha. Warra Geetaachoo fa'aa gargaaruudha. Ammoo tapha lamaan kana jira Taaddasaa Warradaadha ammoo TPLF illee bakka bu'aa jiru dhibbaraa dhibbatti yeroo ammaa tana keessa mootummaa Itoophiyaa illee miti. Inni ammoo Afrikaan Yuuniyeenii bakka bu'aa yoo jennee irra fakkaataa jechuudha. So Pretooriyaa most likely diiguu dhabuun isiin mala. Percentagein TPLFin ifi lola jalqabuudha. I think toroma 25 sani. Abiyyi wajjin waan lola jalqaban natti fakkaatu. Because sodaa guddaa qabaniidha. Yoo TPLFin hawanni cabsitu taate already ga terroristummaa san keessa deebiteeti waan amma politically gain goote kan hunda lose gootii jechuudha. So gaafes boru inshallah yoo rabbi fade itti dachaana. Ati qabxii arraatana mee waa baranne waa fayyadamne dubbii Elitiriyaa tanallee waa hubanne tan takka takka hanna
لكي أمالي ويتي غانا دا ورانونغالي ويتي سلامانا منو خنا أتك أما في أما تعرف جدوتي إلكشن را أتليس وان إلترا دا حاجة رارا كتشوك أو نما we know where to put them يجوي شلفي خينيا قبرتي إلترا إيسا خينيا دا توياني دا maybe برودة چاني بلينان إرهاسوني فانو سكسو بلين أكوا ما هاسوني خانتي هاسوني وبوس الرهاسوني إلكشن أساقات تقويدة قبنا في سنة فيدراليزم في presidentially سنسو خينيا أتيس وانس كورن أما في إلكشن جدوتي وان كورن بيتي يوس ترتيب على فخانة جاواهن دمانج قولوا يندينيا تو وبوتيس وسي يو داتا جار كنّه deeply أكرت الرأسونه غراسينو ما تجرا وان جوجلو يندينيا أتيك كابتي الراتنا أكير رافا يدمتنا بدي قدا قبا تارها نترون دويدورو أسمرت تهات أمرانو نوردفو خيسان فورفادا أكا قبيتها فكاتو ولي دچانتي أيدو سجالنا نغاواغا كسانترا thank you